Oromoo keessa namni haga Abiy Ahmed humnoota kana gammachiisuudhaaf xaaree hin jiru. Saniin garuu ilaalamu Abiy akka Oromootitti ilaalamu. Yeroo adda addaa kan jetti baay'een qeeqee muummichi ministeeraa. Garuu kanaaf abbaan adeemsi Abiy Ahmed hin ta'iniif Ihaadeg keessatti waan ta'aniif warri Ihaadeg waan godhe walaa godhu. Garuu akka mormitootatti adeemsi Ihaadeg amma keessa jiru Abiy keessa jiru yoo hin ta'iniif of gurmeessee of jaaree filannoo itti aanu irratti mo'atee mootummaa ta'uudha malee qawwee qabatnee garagalchine jedhanii deemuun biyya kanaaf yaadu miti. Biyya kana dhabamsiisuudhaaf shira xaxuudha. Kanatti fudhatamuu qaba. An akka kiyyatti akka nama waan kana karoorsuu keessatti illee hirmaatetti akka nama umrii wayyaa kiyya waan kana irratti dabarsetti akka nama biyyoota hedduu itti gad bu'ee ce'umsa biyyoota hedduu hamma zaatti qoratee tokkotti mootummaa amma jiru kana irratti qawwee fuudhanii ka'uun biyya kana diiguudhaaf, Oromiyaa diiguudhaaf, Itoophiyaa diiguudhaaf, uummata kana wal ficcisiisuudhaaf ka'uudhaan alatti ilaalamuu hin qabu. Haa obboleessa kiyya maan taane, tiruu kiyya maan taane, mootummaa kana qondaalota isaas haa taatu, qondaalota isaas haa taatu, caasaa nageenya isaas haa taatu, qawweedhaan rukutuudhaaf ka'uun akka tarsiimootti gowwummaadha, doofummaadha, akka namoomatti garuu shira biyya kana diiguudha. Kanaaf humnoonni siyaasaa biyya kana kamiyyuu yoo dhugaadhaan akeeka siyaasaa qabaatan, yoo dhugaadhaan gara fuuldura waan sirni amma jiru kun caalaa qabu caalan hojjedha jedhanii kan yaadan taate wanni guddaan isaan godhuu qaban of gurmeessuu, of jaaruu, biitituun filannoo ifaa walabaaf nagaa godhatte mootummaa dimokiraatawaa ummatoota bakka bu'u jaarratte wantoota seeraaf adeemsaa jijjiiramuu qaban bakka bu'oonni ummataa filaman sun akka sirreessan hiree kennuudha jechuudha. Ummataafis kan hin dhaamu abbaa fedhamaan taane abbuma fedhe haga feene haa jaalanni. Mootummaa naannoos haa ta'u, kan aanaas haa ta'u, kan gandaas haa ta'u, kan federaalaas haa ta'u, humnaan hin garagalchee jedhee deemnan isin fayyaduu jedhu isin balleessuudhaaf deema. Abbuma fedhe illee yoo ta'e. Oromoo keessa namni haga Abiy Ahmed humnoota kana gammachiisuudhaaf xaaree hin jiru. Saniin garuu ilaalamu Abiy akka Oromootitti ilaalamu. Yeroo adda addaa kan jetti baay'een qeeqee muummichi ministeeraa. Garuu kanaaf abbaan